السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرة أجندات اجتماع قمنا بقى نقان نفتن عندي كيسانو نقان كيسان سني فبايته سنين جر وأنا ما قمتي سوسدت من يتود حرة إجرمال دكتور عبد السيد ولي يومان سانيس مركنا هجرو أدون أن قبتما لسنيف ديسو وارا غارت أبتي وأنا ما قمتي سودا يتودا بقى قمتنا سنين جتشون بربادا كيساتو لمين إثيوبيا تاتن أكمن نعدي سنين في ماتوري dhibban dhibbatti wanti nuti jedhaa turre sun dhugaa ta'ee argamee jira jechuudha. Baga gammaddan maal inni akkuma dheengadda biyya keenya keessaa koronaa vaayirasiin seeneera jedhamee haasa'amaa ture. Nuti as baanee koronaa vaayirasiin Itoophiyaa keessatti dawaa argatee jira. Itoophiyaa keessatti hin babal'atu hin sodaatina, dawaa qaba Itoophiyaa keessatti. Nam tokko Itoophiyaa keessatti koronaa vaayirasii wamaa nama gochuu hin danda'u jennee dubbannee turre. Nama tokkorraa ka'ee haga nama jaha deeme ture, nama jaha wal ga'ee ture. Garuu har'a oduun nu qaqqabaa jiru waan nama gammachiisudha jechuudha, waan abdii namatti toru. Akkuma dheengadda dubbataa turre namni afur yaaliin godhamee fi dhibbaan dhibbatti dandamatee fayyaa ta'ee achii bahee jira. Namni lamman immoo hafe sun dandamatee dhibbaan dhibbatti innis fayyaa isaatti deebi'uudhaaf xiqqoo isaa jedhanii beeksisanii jiru. Itoophiyaa keessatti dhukkubni kun waan haarayaa yookiin dhukkuba haddii kana nama sodaachisu mitiin sodaachina. Ummanni keenya kan isatti baay'ee koronaa ta'e gabrummaadhaaf rakkina jennee dubbanne. Kunu amma namni jahan qabaman waan nama gammachiisu afur keessaa fayyee dhibbaan dhibbatti fayyee. Biyya keenya keessa koronaan kun babal'ateetiyyuu ummata keenya fixa jettanii warri yaaddatan rabbiin keessan cinqii keessan jiru waan arguudhaaf rabbi akkuma cabse tokkolcha jechuudha. Keessattuu waan garaa nama nyaatu ummata Wallaggaa kana ummata Gujiitii fi niitoorkiin irraa cufamee intarneetiin irraa cufamee akka inni odeeffannoo kana dhagahee irraa of hin eegneedhaaf rabbiin bar gaafa waa tokko si godhu waa tokkoon immoo falakaaf jechuudha. Amma warri Itoophiyaa keessatti qabamaniiru jedhee dhukkubni biyya biraatii ol dabalaa bula. Garuu Itoophiyaa keessatti amma namni afur sun fayyanii namni lama immoo dandamatee yadduu kanatti fayyee qulqullummaadhaan ni baha jedhame argitanii. Rabbiin gaafa waa tokko fidu gaafa balaa fidu rabbiin dhukkuba tokko gaafa fidu daawaa wajjiniin malee fidu. Kunoo amma Itoophiyaa keessa akka dhukkubni kun hin babal'anne warri qabame yaalamee fayyee amma falli jiru buufata xiyyaaraa sana balalliin jechuudha akka bakka biraatti hin balaliine akka inni deebi'ee uummanni biyya biraarraa ammas fideen dhufne warri qabu malee Itoophiyaa keessatti dhukkubni kun waan baay'ee yaaddeessaa miti. Uummanni keenya dhukkubni kun isaaf haaraa miti waan kanaa oliyyuu baatee har'a ga'e jennee dubbataa ture. Kunoo ammas argitanii jirtu. Anillee dheengadda akkuma kanaas baheen Itoophiyaa keessa dhukkubni kun hin babal'atu. Karaa amantiitiin illee uummanni keenya du'aa'iin isaa garaa qabatee itti kadhata. Warri amantii biraatis dhaqanii xabala jaraa itti dhuganii jennaan xabala jaraa dhuganii yaa Waaqayyo ati sitti amanneerra jedhanii gaafa jarri xabala jaraa dhugan fayyaa ta'anii bahu. Itoophiyaa keessatti dhukkubni nama mo'achuu hin danda'u. Rakkina ofittiitu mataa gan nama qabachiifte jechuudha Itoophiyaa keessatti. Bashitaan yookiin dhukkubni wanti adda addaa kun uummata Itoophiyaa takkaa takkitti harka kennachiiftee hin dandeessu. Keessaa immoo wanti hedduun gammachiisee baguma rabbiin Itoophiyaa keessa hin babal'isin malee otuu akka jedhamaaru kanaan ummata Wallaggaa ummata Gujii kanarraa otuu niitoorkiin hin banamin otuu odeeffannoo gahaa waahii kanarraa akka of eeggatanu intarneetiin irraa cufamee jiru dhukkubni kun otuu Itoophiyaa keessa akka biyya biraatti babal'ate hagam ummata sanaaf akka yaaddessaa ta'e ammallee rabbiin ummata kana nuuf eegu waan baay'ee nama gammachiisudha. Dhukkubni kun Itoophiyaa keessa babal'achuu dhabuun dawaan isaas immoo argameera jedhaa jiru waan nama gammachiisu. Waan kaleessaa odeeffannoo qabatamaan isinitti himaa waan ragaa wajjiniin biyya Jaappaan keessatti namni kumni afuriif wahii qorannoo gaggeessee dawaa sanaan jechuudha dawaa argame kanaan namni kumni sadiif wahii dawaa kanaan fayyee dhibbaan dhibbatti manatti deebi'ee jira. Dawaan koronaa vaayirasiis argameera jedhaa jiru. Biyyuma biraa keessatti biyya Jaappaan keessatti dawaan kun argamee itti yaalamanii namni kumni sadiif wahii dawaa kanaan akka fayyan dhibbaan dhibbatti ifoonfamee jira jechuudha. Hin sodaatinaa. An ummata muslimaan taazabe dhibbaan dhibbatti amantiin nuti qabnu istiqaamaan nuti amantii keenya irratti rabbitti hirkannaan nuti qabnu hammanuma ta'uusaa
dhukkubni hammi kun dhufee addunyaa irra faffaceera maaloodha jechuudhaan maskiida cufuudhaan jumaan hafuudhaan kaabaa akka namni hin jenne kaabaa duwwaatti hambisuudhaan amantiin kan keenya yeroo kanatti ummanni rabbitti amane dhuguma muslimni dhugaa yookiin hin jiru jechuu mirkaneeffannee jirra. Muslima maqaa qofitti warra of fakkeesse kaameeraadhaan eddee dhaqetti akka nedhe gaafa sadaqaa kennatu kaameeraa kakkaasaa jedhu malee muslimni dhugaa kan rabbitti amanu sagannee du'aa itti kadhannee nuti muslimoonni qaniitti gizee shan dhiqanna. Qaniitti yoo bicate gizee shan dhiqataa jirra. Dhukkubni kun nun qabu gizee sagannee walitti dhufnee du'aa kadhannee dhukkubni kun nurraa badaayyuu malee jedhee muslimni itti amanu dhabamuunsaa yeroo kanatti sodaatee maskiida cufee manatti galee taa'uunsaa rabbiin gaafa garaa haadhaa keessatti si uumu waan ittiin duutu guyyaatti duutu akkatitti duutu siif kaa'ee jira. Dhukkuba koronaatiin duuta yoo siin jedhes dhukkuba sanaan duuta. Wanti maskiinni cufamee kaabaan duwwaatti hambifamee dhukkuba kana babbaqattee addunyaan manatti galte muslimni dhugaa dhabamuusaati. Namni diinii isaatiif amantii isaatiif quuqamee rabbiin sodaatu baduun hedduu nama yaaddessa. Dhukkubni kun waan guddaa miti hin sodaatinaa jennee isinitti himaa turre koronaadha way jette. Kunu amma dawaansaa argame warri maskiida cuftanii manatti galtan maal jetture amma gaafa dawaansaa argame gaafa akkanatti deebi'ee amantii kana keessatti waan gabaabbatuuf amantii keessan hammasin amantii qabdanu hammasin rabbiif jecha boota namni dhukkuba kanaan qabamee du'e silaa shahiida bar silaa maskiida keessatti du'uudhaaf namni tattaafata malee namumti amantii ofii jaallatu tokko hin jiru jechuudha hundisiyyuu fakkeessitu maskiida dhiiftee manatti deddeebiteetiyyuu teessentiniyetti. Gaafa maskiin koronaan koronaa caalu gaafa maskiin rabbii duwwaatti hafee dhaabbatu koronaan inni dallansuun rabbii inni cimaan achi gabbo isa koronaan dhugaa gaafa ati maskiida dhiiftee manatti galtee sodaa koronaatiif du'a baqachuudhaaf manatti fiigdu duuti sila si barbaadee dhufeera taanaan manatti si dhiisintiniin jedhu kana amani kami amantiin nuti amantii keenyaaf hin duuna amantii keenya maal taana jettan kunoo amma dawaansaa argamee jira baga gammaddan dawaansaa argame biyya intini keessatti biyya kooriyaa keessatti jaappaan keessatti namni kumni afuriif wayi itti yaalame hamma yoonaatti namni kumni sadiif wayi dawaan kun dhibbaan dhibbatti jaraaf fayyadee dawaa dhugaa ta'uusaa mirkanaahee amma dawaan isaa argame maal abbaa keessanii gooture dhukkubni kun dawaan qabu rabbiin akkana maal ta'e manatti deddeebi'aatii maskiida cufaatii way muslima fakkeessitu eddee dhayxetti soba sobdee gaafa birrii kennitu akkanatti kaameeraa kenna an birrii kuma dhibban kenne edda dhayxetti rakkataa gargaaruudhaaf birrii kenna nuti birrii akkana rakkataa wayii hadhamisaa nyaachuu maal taane gargaar muslima fakkeessitu qofa an dhugaan sitti himaa yeroo kana muslimni dhugaan jiru otuu dhuguma muslimni warri dhugaadhaan dura rabbii jiraatiif dhibbaan dhibbatti gaafa guyyaa kootii nan du'a jedhanii amanan jiraatanii maskiinni qanii tokkoof duwwaan dhaabbatu maskiida dhiiftee manatti hin deebitu hundi keetu. Garuu amantii kootiif nan du'a amantii muslimaa kabajamu maskiinni keenya gubachuun qabu gaafa jettee wut jettu baay'ee tokko muslima dhugaa bakka shahiiduma warra amantii ofiitiif warri kaanii warri yeroo kaan yesuus fayyisaadha jettan warra amantii kaanii yesuus geetaadha'u yesuus kanzii balaa jettanii wuxxifattan warri nuti kanaa miti yesuus fannoo irraa iyyuu maal ta'e jettan meerraa amantiin keessan warrumti hundumti amantiidhuma amantumti addunyaarraa badeera jedheen isinitti maal warrumti ergasii yesuus geetaa ነው ከዚህ ትድናለህ ትፈወሳለህ ይሄን ጠጣ ዘይት ጀተኒ ወለ ባስተኒ ሜ ወልዳተፍተኒ ድጉመ ደዋን አርገተኒ ሁንዲ ጌቱ ዩ አመንቲ ኢቲን ድራማ ወጀተ አዱንያ ከነ ኢቲን ጅራቱ ተው ከሲ በረ ወረ አመንቲ ቢራትስ ወሪ ጠበለ ዱግኔ ፈይነ ጀተኑ አመንቲ ቢራትስ ዱጋ ስንትምና ሙስሊሙ ቆፋምቲ ከነ አዱንያራ በዲ አነከም ሙሉት ንንዱበዳን amantuma wanti jedhamu namni waaqayyoon yookiin rabbiin sodaatu addunyaa kana dhabamuusaa dhibbaan dhibbatti warri ergasii yesuus yaadinaan eheen xaxxa zayit xaxxa tifawwasaallee jettanii lafa dhidhiittanii ehee bashitaa ምንም አረጊም ምናምን jettan meerree siraytan maaliif dawaa dhabda maaf zayitii keessan dhuguu diddan warri kaan immoo warri ortodoksiis taatan maaf manatti galtan waldaa cuftanii maaf beeta kiristaanii cuftan akiru zamaaniin keessa jirra rabbiin walitti qabe isiya xaragu malee ummata yeroo kana fakkeessitu yeroo kaan soba sobdee ummata zayitii obaaftee birrii irraa guurrachuu kaarraattee gara gaggaltee kan akka iyyuu cufaafay tidinaallee wa yeroo kaan immoo isaan kan jinnii keessaa baafne ani xabale jedhanii waa meeqaan garaa nama cicciraa har'a dachaate manatti galta guyyaa waaqayyoon ni duuta jedhe duuta sila otuu dhuguma amantiin keessa kee iman tidinaallee jedha matsaaf qudduusiin uyyuu iman
ni amani ni fayyita jedha malee baqadhuuti manatti gali siin jedhu guyyaa du'a keetii irra darbu guyyaadha sila siif qaddare وما قدر الله حق قدره جد ربي قرآن تجد كان guyyaan siif qaddarame dhibbaan dhibbatti dhugaadheedha guyyaa siif qaddarame gaafa garaa haadha keetii keessa jirtu iyyuu guyyaan ati duutu wanti ittiin duutu sababa maaliitiin duuta kan jedhu gaafa sii ka'ame maal abbaa keetii har'a immoo dhukkuba waslaattaa utaalloo ergasii iyyuu uummanni ittiin dhukkubsataa kana dinqii goote maskiida kan kee cuftee galtaat shahiidan taatu achi keessatti rabbii kee kadhattee silaa namni dhukkuba akkanaa gaafa argatu ittiin shahiid otuu sahabaa ta'anii dhukkubni kun zabana jalaa dhufe ittiin shahiida ta'uudhaaf eddee maskiidaatti fiffiigu malee manatti akka intinii qamisii jalatti hin fiffiigalu qamisii intinii jalatti qamisii jala fiigde akka waan lubbuu rabbiin jalaa baafachuu dandeessu akka hantuunni boollootti du'a baqattee fiffiigdu akka waan rabbiin qabaasaa jalaa gaafa si qabe manatti sirraa dhiisu fiffiigda manatti namni shahiida ta'uudhaaf fiffiiga silaa yeroo kana maskiidatti ka'abaan rabbiin cufamu silaa زبنا آخر زمان جرّة يتوه وصلة توج مسلمة جتّي وكريستانة جتّي وندسيجو أمتا كاميرا داف جراتو أمتا فيسبوك داف جراتو كنا كيس جرّة يتوه يا ربي أتي كنا كيس أتي عبد سيخنا كل ما سالالي أتي ورّكنا وجنا لكاين نونا لكن شرار الكلكي ورّ كاميرا جراتو كيس ننقل جنت أمتا شرار الكلكي صب دي كاميرا دان زيتي دان صب دي مسكينة كيس دابتي مسكينة كينيا كنا ما شاء الله ها إنسان مسلمة جماعة ها ربي ملء شهيد سان لبو سانتي في مسجد جلا موت أتقوى تفو شهيدني لكوبا كنا كبابك أتمنى تقول تيجو أما دام الله ها بالغوش أن أغان جرتون ستمان أتود أغم ربين كان كيتمنتي ورّي أمنتي براتيس أغم واق أيو أما صبدي واق أيو يا هيدنا اللي تفوّس يا شال جندو واب قبر ما سراج أبيرا ولين جتو اتنمان ننصب دبر ورمتي أمنتي كانيس يسوع ما جت اتمنتي يسوع جتن كان أكاسين اتنمان نبرة كنو قلتن كان منتي والدا شفتني هنجي إندنو إنيان يسوع يا دينانان إستمنى قويا دوا كي نياره هندربينو جتني تو فكيسة لا جديرا يون شوفا كراتي لاني هوا كيسة غرقا غلي جنين باس جد كورونا كان كو فتي داف صداتني من تول دا شفتني قالون كيسن اكا امانتين هنجر الدنيا كان ربدي هندي سي امانتين قبدو ابان سيمان ها وريكان يو وري طبل دغني طبل مالو تاني طبل يادينانال جتن وريكان ايه سجلت طبل كيسه مير سيا طبل بلو سب ديتين اتس هنديكيتو امانتي داني نغدي امانتين بدي جرا قميصي جل دكتك كواندوتي من سدفو ديسوي ها يابا ميرن ترغسيتين زيتين نغدي امتا هوا كان كيسا غرغلتي كاراتي ركوت وري مسلمو وري ان انت دي جت مسكين نغبتي ان شهيدا الله اكبر مسكينه كانكو وي جت هرغا برستي من تغلتو ياذن حسين بولت قلقلوتات دكبو تالو كان هردوان ارغمي مال باكيتي تات مسلمو فين جت مدي بيت مسكينه كيتيف للبدا مسكينة دوات إفت ديم تكاتي ديبتي حرم مسكينة ديبتي أم مسكينة كوت إبن دوا تشوف يا مس يا أمة عابد البطون فكيستو أندسي أمانتين دنيا رابدون ترجسيفتن يا ربي يا الله مالف أمة أشرار الكلكي كان كيسا نبوفته يا ربي نونغو بنجرا وجديد غوفتا كو نوتي كيسي كينيا قل لودا نوتي سودان نسيتا من إيا تر الرئيس هل سوداتنا جراتر يا ربي غوفتا كو كيسا كينيا لالي وما قدر الله حق قدري جنتيو ستة من مسكينة شوفنا جراتو رنوتي روسنس دوان سحر كربيت ملء وصلات طلب بانرجت كورونا رتيا الدنيا روت يتف مسكينة شوفمون كابو ولدان شوفمون كابو مني أمن تابيت كريستاني شوفمون كابو جنة للبا باساتو رنوت نما ربي تمن ويتون أكنا كيسا كينيا بيخنا نوت يا جرا كينيا يا أن هندي والتكابه همان ورّامنتي مسلماتس كريستاناتس بينتينس هندي كيسا نوفا كيسيتو دا الدنيا رامنتي نجد ننجرو هم فكيساتو صبدني زيتينا قد تاجرتو ورّي بينتيتس ورّي أرثوذكسيتس صبدني طبلتني طبلات اسنها تطبلسو فوتو داف كاميرا دا ورّي أمنتي مسلماتس نصبدو إرغا مسكيدة ديفتني من التحرتني يروكن ركوبة تربيتو كونجينيا فيرغا مسكيدة شفتني أكا يوسين بولتي من التفيق دني أنجرا أكواني نسدوك في جد أكنا سكابو برستني هنجرتنو تالشي تاي كنا بود سيتي حجين نقيت كابادو وات يروكن أن كاباتي سلا ديماني زنزمني أكوما ميك أف دواتي أما كورونا ده بيجناني يو كابادا أكا أمنا تنين شفتي وري أشين تريز زنزمني أمة ميك فوسا
سلا سنان فيتن تدنا الله شو إيمانو وانتنو تجنو كان أمانتي دوغان قبدنو استقامة ها نوتي إبان سنتمنا يجون جرّي كينيا بران جاي ورسو صبدو كان بوده تو كونكي مسكيدة كو والدا كريستاني قبته بيت كريستاني كان كو جتة عالتيس ما في تستنبس غراكي ركفتو غران كان كو ركون كم غرا كالتوما وركومنتي دان غراكي ركفتو تن ala no buda le ne buda chuna buda ummata buda me maltu gara kan ko sin ilaalchite me an simmeetawi unyallo waslaatoch ana inat no teeshin aragachun ba'unat share god igafan sinjadu share god man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la kana nama rabbiin qalbii gok eenyunu jiisuun danda'u waslaatochiin gogdeetti hundisi me abdu seeduma kanarraa fakkeenya fudhu gaafa koronaa jedhame addunyaan iyyitu maskiidan cufinaa dhee kana wala gabbee iyyaa ture eenyunni iman qalbiin kankii amantaa qabaachuudha rabbi irratti hirkadhu faman yatawakkal ala allahi fahuwa hasbu jedhama namni rabbitti hirkate isaaf rabbiin isaa gahaadhaaf faman yatawakkal ala allahi fahuwa hasbu rabbii kan kee tirkadhu inni siif gahaadha hin fiigin jala maskiida kee cufteen fiigin warri kaanis fakkeessitoonni warri zayitiidhaan hawaa kana keessa akka iyyuu cufa kaarraatti gargaggaltan kana booda as baatee zayitii nagada taanaan ija kee balleessina zayit mangad zayitiidhaan ummata afaan wawwaga'uun jinnii baasnaa hidinaa izaa'u tacaawat amantiin hin jiru addunyaa kanarra baddeet sobdee tokkoon kan kee birrii walitti guurtee hajjii dheetteen fiigin kana booda isa kamnaa dhaquuf ammaa cuftee baddee'o si hajji rajulu corona da jennaan barrisuuf malemmas hajji dhiiftee wal caccabsitee wal fixuuf hajjinaa dhayxamoosiit warri muslimaatis warri kaanis zayitii nagaduun hin jiru sobdanii birrii walitti guurtanii birrii ummataatiin kaaba suudii daawwachuu dhaqaarreedhaa malee amantii keenya jabeeffachuuf achi dhaqaarraan maafi jala mureessitti maan tokkoon keen jiru si achi dhaqee corona jennaan wal caccabsitee achitti ummata fixuu dhayxamo sodaattuu qanii tokko ittiiti maskiida cuftee badde jarri kee siichi tokkoon kan kee hin jiru badee baqa isin argineerra akkasin onnee isin amantii keessaniif qabdan ummata rabbiin chawu jedhe bicha rabbitti hirkadhuu hin fayyita irra deddeebi'eensi hima faman yatawakkal ala allahi fahuwa hasbu rabbitti hirkannaan inni siif gahaadha kanaan achi wamaan fedhin manatti fiffiigdee qamisii dubartii jala dhokattee algaa jala lixxee koroonaas ta'ee rabbiin dhukkuba siif hiden dhiisu bushti yeroo kaanoo dubaay irraayyuu qoricha fudhachuu dhufte zayitii obaaftee fayyistaa warri amma iyyuu cufaa ofiin jettu meerra dawaanati ergasii jinniin baasa jettee dubaay irraa maal jettee hijaabotta uftee balaa buuftu warri ergasii xabalaan maal taana jinnii baasna jettanu meer warri muslima maskiida keenyaaf shahiidna jettanu meer yeroo kana rabbiin isin fattanuuf dhuguma amantii keessan irra jiraachuuf fide jechuudha min aynat naachoo bafaxaari an dhugaaran dhaabbadhe jechuudha yoomu dhugaanu haa dubbisu rabbiin akkas hiyyeessaaf jecha fide malee sila waslaata rabbiin kan inni dawaa kana argamsiiseef ummatuma hiyyeessa otuu jireenyan jiraatin jirtu ummata Itoophiyaa kanaaf ummata rakkataadhaaf fide malee otuu akka warra aabidal buxuun soba sobdee kaameraaf jiraattutti otuu lafarraa fixe dawaan argamuun isaan gammaduun ummata hiyyeessaaf jecha malee ummata hiyyeessaaf jecha malee jaldeessota dheengadda waan nyaatan dhabanii magaalaatti namman sanaaf jecha malee otuu dawaan isaa argamuu dhiise hedduun gammadaan ummata likiskis aabidal buxuun sodaattuu kanaaf dawaan argamuu isaan taane jechuudha amma gaafa dawaan argamu immoo daratii naffaatee dhuguma akka namaa intiniitti dubbatti jechuudha dhugaan siima rabbiin ummata miskiina Itoophiyaa kana mabraatiin irraa cufamee odeeffannoo hin qabne haga yoonaa dukkana keessa jiru ummata Gujii ummata Wallaggaa kana ummata baadiyyaa keessa
korraaziidhaan jiraatuuf jecha dawaa argamsiise malee warra xibaaraamii soba sobdee maqaa maskiidaatiin birrii nyaattu maqaa amantiitiin zayitii nagadattu maqaa amantiitiin xabalee jettee nagadataa ooltuuf dawaan argamuun hin taane jechuudha. Isin xaraguu ture. Isin dhumtanu malee amantii keenya likkiitti gaggeeffachuu hin dandeenyu. Isin inni as jala nu jala dhaabbatee karaa nuti cufee karaa nu dogongorsaa jiru. Dhugaadha. Isintu shiraarul kalqii nu godhaara. Rabbiin lafarraa isin balleessee warra kaameeraa, warra zayitii nagadu, warra soba sobee as daratii naffee ummata jallisaaru isin fixee dhaloota dhufu kanaaf karaa siyaasaatiin isin lafarraa baddanu malee warri aangoodhaaf maraattan ilmaan keenya siichi nagaan jiraachuu hin dandeessu. Dhumuu qabdu isin. Sababa ummata miskiinaa rabbi dawaa buuse jechuudhaan. Miskiinatti jirti akkamitti miskiina mallee jireenya qanii tokko ifan argin. Akkamitti ummata miskiina takkaa dukkana keessaa bahee ifan arginii jiru irratti buusee dhukkuba kanaan xaragadhee rabbi dawaa buuse sababa ummata miskiinaa fayyiteerra. Sababa ummata miskiinaa fayyiteettaa jedhe arras gaddeebii kaabaa dhayne birri taa'ii gadee dabadhu Itoophiyaa keessaayis birrii ummataa walitti guurtee hajjiidha itti dhayxee sobdee suudii daawwattee birrii bazzartee hin deebiin rakkataa waan nyaatu dhabee karaarra jiru gargaari kana booda hajjiin ati jettu tokko hin jiru. Si barre amantii keenya istiqaamaati qabu. Har'a qoyyaa 3-4 fi koronaan utaalloon dhuftee addunyaa seennaan maskiida kaabaa duwwaatti dhiifte mana rabbii cubsiiftee kaate siichi amantii isa kamiin iyyuu birrii meeqa baaftee hajjiin naqa'e. Otuu dhuguma itti shahiida ta'uudhaaf maskiida keessa dhaabbattee duuta. Zamzamni kun dawaanaa ta'a jettee zamzama dhugdeetiyyuu fataa jettee achi keessa ummataa wajjin salaatta jechuudha. Har'a maskiidni duwwaa dhaabbatee. Warri amantii pheenxeetis zayitiin ati ergatii waldaa keessa guuttee achitti kaarraatteedhaan ummata garagaggalchitu eessa dhaqe jinnii baafna qambar tasabbare duqeet tasabbare jettee hawaa kana keessa qambarii sirraa caccabu achi keessa nama caccabsaa ooltu meerre iyyuu cufaa kan kee meerre Israa'el dansaa kan kee argitaniittu of yaadadha. Yaada garaa keessanii jijjiiradhaa ummanni kun nuun taatu nu jallisuuf deemti warri fuundura keenya soba sobdee ittiin fuundura deemtee hadhuma garaa. Boorcii si baaftee jijjiiraachuuf malee amantiidhaaf namni yaade tokko hin jiru. Dhugaan isinii hima. Yaa ijoollee keenya warra waslaattota soba sobee garaaf jiraatu laaltanii amantii keessan hin jallatina. An dhugaan si hima. Kana booda tokkoon si Itoophiyaa raayis eessarraayis hajjiin naqattee har'a gaafa dhukkubni kun dhufu qamisii dubartii jalatti mana keessa fiidee hamma birrii miiliyoon meeqa baaftee birrii miskiinotaatiin hajjii dhaquun ati jettu hin jiru. Gargaari rakkata hajiraattu ummata kan amma rabbiin dawaasii buuse ummata miskiina baadiyyaa keessaa ibaan irraa dhaafamee ji'a 3 ummata wallaggaatiif gujii kanaaf jecha rabbi Itoophiyaa keessatti ummanni qabaman jahanitti 4 akka dawaa argatanii fayyanu godhe. Amma dawaan kun biyya Jaappaan keessattis argamuun sababa ummata miskiina kanaati. Amani kanaaf malee si'iif miti si warra miskiina cufeef fiigeef miti. An dhugaan siima si'iif hin argamne dawaan. Akkas an dhugaan siima tokkoon si amantiin muslimaatis amantiin kamuu hin jiru balleessitanii isintu balleesse bar amantii qabna jettanii wuxxifatina. Maa dhibboo kun wanti ummanni amantii abdii nama kutachiisu. Zabana sahabaatu ta'e yeroo kana shahiida jennaan dhukkubni kun argamnaan achitti dhaqanii dhumuu barbaadu malee maskiida ciisanii cufanii hin badan. Kan rabbi dawaa buuse sababa jaldeessa dheengadda ummanni irraa nyaata geessuuf dhabamnaan magaalaa guute sana ummata miskiina dukkana keessa jiruuf kanaaf jecha dawaa fide jechuudha rabbi malee si warra abidal buxuun garaa guuttatee soba sobee kaameeraa dura dhaabbatu miti jechuudha. Akkas nuti dhugaarra dhaabbanna jechuudha. Dhugaarra dhaabbanna. Kana booda tokkoon kan kee hajjii dhaqna maal jedhi birrii babbaasiitii fiigi achi gaafa dhukkubni kun badeen. Isa birricha isa hajjiidhaan xayitu dhuguma ati intinietta saddaqadhu ummata waan nyaate bulu dhabu karaarra jiru. Soba inniti hajjii jettu daawwannaa suudii dhayxee achi keessa bashannanuu dhaqaatti. Si barre hundi keetu warri zayitii nagaddus jarra akka iyyuu cufaatis adabadhu taa'e kana booda kaarraattee nati ummatatti jilbaaba oofifte jinniin baasettee ummatarraa birrii guurtu hin jiru. Taa'e adabadhu. Sila yeroo kana inniti dhuguma Yesuus yaadinaan koronaa vaayirus ayizaachuuf nuu jettee
ummata abdiitti warrachiifti amantii ummata keessatti amma goola keessa teesse gaafa inni bade dhuftee immoo nuti dinaan laachuu tafawwisachuudhaan way jechuufi dhugaan siimaan nuti dhugaarra dhaabbanne jechuudha yoo siin taane liqimsiyaan dhugaa malee dubbadhuwan an dhugaa malee dubbadhuwan dawaan argamee jira dawaan Itoophiyaa keessatti kan hin arge guyyaa meeqa dura na amanaa Abdusseen keessa isaa qulqulluudha dawaan Itoophiyaa keessa cereddaamaa fi togoodhaaf damakasee dhugini fayyitaa si ajaje amma kunoo dawaan sun hojiirra oole Abdusseen doktora dhugaati na amani isa antini Jaappaanitti argame dhiisi ani isa Itoophiyaa keessatti argame qaatan si himeen dawaan ummata keenya cereddaama damakaseef togoo dhugini fayyitaa jedheen si hime kana dhukkuba guddaa gootee hin baqatin jedhee nuti dhugaarra dhaabban ummata keenya miskiinaaf dawaa dura buune himne nuti jarri Jaappaan jarri maali dawaan argin nuti damakaseef togoo dhugini fayyita rabbiin dhukkuba kana irraa si baraara jennee dura buune si himne waannaan qalbii keetiin amantee damakasee keetiif togoo kee walitti caraddamtee gaafa goot ati fayyite bar waannaan qalbii kan kee kana keessaa amani ati iman tidinaallee jedha bar kanaam amantee dhugda damakasee kee togoo kee cereddaama walitti gootee garaa duwwaat gaafa goote koronaa miti boombiin sitti tokkofamu waa tokko sitti gochuu hin danda'u kana amani maskiila cuftee manatti hin gaggalin waa tokko soba nama kan kee dubbisuun baqatin nuti dhugaarra dhaabbanne waan ta'eef sodaa namaas hin qabnu gaa akka amantiin addunyaarra hin jirre himuuf malee amantii namaas arrabsuu miti jechuudha nuti dhugaarra dhaabbanne jechuudha damakasee togoo cereddaama dhugaa kanuma dawaan wanti biraa maaltu jira togoo waan dhiqatanumoo hin beekanumoo jara kun togoo damakasee dheen gadda isinii hime itti fayyadamaatii fayyaati nagalateeffadhaa ana nagalateeffachuu keessa nuun barbaadu isinumti fayyaa warri biyya keessa jirtan damakasee togoodhaaf cereddaama tumaatii garaa duwwaatti ganama shiinii lama dhugaa kanuma wanti biraan jiru dawaan koronaa vaayirasii addunyaan odeessitu kana jechuudha nuti qaata dura buune sitti himne jechuudha nuti dura buune sinitti himne damakasee togoo cereddaama dhugaa kanaan fayyita malee wanti biraan jiru jennee sitti himne akkasii isinitti hin dheeressu nagayaan naaf tura sheer gochuudhaan ummata rabbiin sammuusaa afuufe kana biraan gahaa akkas nuti soba afa fakkeessuu kanatti hin beeynu kaa ammas immoo Abdusseen muxawwaa taate ustaaza keenya jedhamu an ustaazaa miti an inni aandi taraasuun gin keessoon kan koo rabbitti bareeche na amana amnaallo nama keessi kan koo nam beeka waan dhufus kan waa hundaa namarratti fiduu danda'u kan deebisuu danda'e akka rabbiin ta'e beekaan sodaa dhukkuba koronaatiif takkaa rabbiin akkana ta'a hin jedhuwan na qabus kan natti fide rabbiin jedha malee takkaa takkittiin tiniin jedhu Abdusseen muxawwaadha ustaaza keenya jettanii inni jina inni aandi taraasuun ustaazuma idallahu akkasi dhugaarra moon hin deema hagan danda'een amantii keenya ni jajjabeeffanna akkasi malee Abdussee daawaa godhaa jirta maasha Allah ustaaz keenya jettanii koomentii jalan fiffiigina sinitti meeragaa Abdusseen ustaazan jedhina ashe akkasi ustaaza ta'anii qofaaf daawaan namatti hin godhamu akkas ulfaadhaa galatooma anin beeku suuraa isaa kaasii naaf ergi damakaseen kaa yeroon jiru bar biyya jira gaafadhaati fudhadhaa jimmaan baay'ee danata damakaseen warri damakaseen beekne damakasee jechuun ala hiikamu dawaa ajaa'ibaati jechuun damakasee jechuun biyyatti yeroo biyya jirtu yoo utaalloon si qabe
akkana gootee daggalicha gootee cuunfitee bishaan bicuutiitti cobsitee akkana gootee ol tuuttee haxxiffoodha jechuudha funyaan ji'a meeqa cufame jechuudha asii ala tukkee adda nama falaxannas keessaa si utaalu jechuudha dum jedhee adda nama akka boombiitti funyaan nama raagatuu danda'a. Nama haayilii akkasii qaba dama kasee jechuun funyaan cufamee jiru waa meeqaaf dawaadha jechuudha. Utaalloon si qabee funyaan si cufee jedhe akkuma kana gootee bishaan bicuutiitti cobsitee goot dum waleedhe utaalloodha sii xaaxa jechuudha dhaqee adda nama falaxuu danda'a jechuudha. Utaalloo sirraa waa meeqaaf dawaadha. Togoon immoo dhuufuu biyyatti yeroo dhuufuun aazaa'is ijoolleen sabiyyiin kun ijoolleen kun halkan rafiin riba sin dhowwite yeroo ijoolleen dhuufuu dhaabuu didde maaltu godhama togoo kanaa fi cireddaama kanatu walitti gadamee tumamee obaafa mashiiniidhaan gaafas dhuufuu irraa dhaaba jechuudha. Kanan beektanu amma immoo sanatu koronaa vaayirasiidhaaf wal makatee sadansaa sun walitti dhufee humna jabaa waan qabuuf koronaa bittin godhee ayna baatuun yemmuu dawaan akkasii argamuusaa baga gammaddan isiniin jedhaan. Kanaan achi maal barbaadan? An kanan isinii hima warri kaan immoo amma booda wal argineerra jechuudha amantii keessan. Warri amantiidha nuti shahiida taana maaloodha maskiinni keenya utuu nuti jirru maal hin jedhu hadra guyyaa meeqa maskiida cufaatti dhaabdanii warri amantii kaanis waldaa cufaatti dhaabdanii eessa akka isin deemtan isin barre miskiina keenya irraa nuu bu'aa sababa keessan miskiina laakamuu hin qabdu. Miskiina keenya dukkana keessa ji'a meeqaaf taa'aaru nu jalaan laakina anaa nyaatu. Miskiinota kootiif dawaan argamee jira. Rabbiin ammallee dawaa isaanaaf abuusuu fi akkasii isin jaallatu Dr. Abduseen kabajamoo obbo Dr. Abduseen hedduu isin jaallatu Rabbiin arraba isaanii dhugaa malee hin dubbachiisin har'allee akkasii ilmaan Oromoo waliif birmachuun qalbii walii dhukkubsachuun hojiidhaan ragaa baatanii ummata gaarii yaa Rabbi ati gargaaree humna keen humni sanaani wayyoo ummata gaarii yaa Rabbi ati gargaaree humna keen humni sanaani yaa maalifa wallahi hin beeytanu sheer gochuudhaan dirqama galatooma ulfaadhaa ilmaan Oromoo addunyaa mararra jirtan dawaan koronaa vaayirasii argameera Itoophiyaa keessaa warri qabaman fayyaniiru baga Rabbiin nuu fayyise ulfaadhaa galatooma nagaan keessan isiniif haa baay'atu yalla ma salaam.